1.3 type of chemical reaction type gosoota chemical reaction laallaa jiru. Wanta kana beeytanii beenyatanii biroo kutuu qabdanii jechuun booda laaltanii jechuun gizee isinii galee akkasumallee biraan dabrinaa. Different elements in the compound react in different way to produce different kind of new substance. Elementootaa fi compoundoonni garagaraa karaa garaagaraatiin wal nyaachuudhaan wanta haaroo kan garagaraa maddisiisuu ni danda'an jechuudha. Many chemical reaction can be classified as one of the four basic type of chemical reaction. Chemical reaction gosoota afur qoodamaa jechuudha. By analyzing reactant in the product. Productii fi reactant dhaabbachuudhaan reactant product dhaabbachuudhaan bakka afuritti qoonnaa jechuudha. Classify them into four categories. Bakka afuritti qoonna. Some reaction may be categorized into more than one bakka takkaa olitti ramadamaa jechuudha. A complete understanding of this reaction type will help predict the product and noun reaction. The four basic type of chemical reaction are combination, decomposition, single displacement, double displacement reaction, which are described next section. Isaan afuran kanaa jechuudha. Combination 1, decomposition 3, single displacement 4, double displacement 4 jechuudha. Isaan afuran kana bal'inaan ilaallu. Type of chemical reaction afuran kanaa jechuudha. Type of chemical reaction afuran kanaa jechuudha. Combination jechuun directuma waan lama waliif finnee waliin combine godhan jechuudha. A fi B walitti ta'uun combination jedha jechuudha. Sanbooda A B hannaa jechuudha. Decomposition ammoo wanta A fi B kana bakka lamatti dabaasuu adda cabsuu jechuudha. Waan lama kan jalqabu walitti dhufee bifa kana ta'ee cabsinee bifa kana deebisuu jechuudha. Single displacement jechuun replacement illee ni jedhama. Single displacementiin bootaa B kana haafnee bootaa A kanaaf fiduudha jechuudha. Double displacementiin ammoo A fi C waliin A fi D waliin B fi C waliin bootaa wal jijjiiree exchange of ion wal jijjiiruudha jechuudha. Direct combination yookaan ammoo combination reaction type 1. Combination reaction are those reactions in which two types of pure substance react directly in the form of single substance. Direct combination jechuun substance tokko directuma jechuudha. A fi B pure substance haa ta'e walitti wal nyaachisuudhaan singilii takka kan jechuudha. Akkuma kanatti A fi B wal nyaachifnee double pure substance dhamma isaan kun lamaan pure substance dha. Pure substance lamaan kan wal nyaachisuudhaan single substance takka akkatti argachuudha. Maal jennaani double jennaan jechuudha. In combination reaction, two compound or element in the compound react to form a single compound. Elementiin lama, compoundiin lama, yookaan elementiin takka yookaan compoundiin takka walitti dhufanii singilii uumuun direct combination yookaan ammoo combination jennaan. Ammasitti compoundii fi elementii garaagarummaa ammaati. Compoundii jechuun elementii lama walitti dhufee compound ta'a. Elementii jechuun elementii takka dhuunfaasi. Amma A'n kun elementii yoo B'n kunis elementii yoo A fi B'n walitti dhufan compound kana ta'a jechuudha. Akkanaa jechuudha. Okay. In general, combination reaction may be replacement by akkuma dubbanne kana jechuudha. Where the reactant A in the B are element or compound, that product AB is a compound. Akkuma dubbanne A fi B elementii dha. Yoo walitti dhufee maal ta'a product ta'a jechuudha. Such type of reaction also known as synthesis jedhama yookaan ammoo composition. Synthesis yookaan composition wanta lama waliif finnee waan tokko oomishuun synthesis jedhama jechuudha. Oomisha jedhama. Composition makaa kana jedhama. Amma elementii soodiyeemii fi elementii chlorine yoo walitti dhufee sodium chloride ta'a. Amma maal ta'e compound ta'e elementii lamaan kun walitti dhufee
Kanaan maal jennaan synthesize maaltu synthesize ta'e sodium chloride tu synthesize ta'e jechuudha. Calcium oxide carbon dioxide wal dhufee calcium carbonate dha jechuudha. Compound wal dhufanii compound kanan jechuudha. Note that in above reaction there is single product kanan jechuudha. Kanaan maal jennaani combination jennaan jechuudha. Kanaan combination jennaan jechuudha. Type 2 decomposition reaction. Decomposition reaction or analysis. Decomposition reaction yookaan immoo analysis jedhamee beekama. Is a reaction that involves the breakdown of a single compound into two or more element or simple compound. Simple compound tokko bakka lama yookaan immoo sanii elementii lama yookaan sanii walitti adda break godhu adda cabsu jechuudha. Yookaan immoo simple compound itti adda cabsuun maal jennaani decompose godhu addaan cabsu jechuudha addaan bittinneessu. A decomposition reaction can be carried out using heat, thermal decomposition, light or photo decomposition, electricity or electrical decomposition, or a catalyst. Jechuun maal fayyadamnee decompose godhuu dandeenya? Compoundota decompose goonu kana yookaan light heat fayyadamuudhaan oowwisuudhaan yookaan immoo thermal decomposition jedhama jechuudha. Ha heatidhaan heat goonee decompose goonu yookaan heat jedhama yookaan immoo thermal decomposition. Light fayyadamnee ifaan ka decompose goonu sun maal jedhama? Photo decomposition. Electric fayyadamnee ka cabsinus break goonus maal jedhama? Electrical decomposition. Akkasumas catalystidhaan decompose godhuu dandeenya jechuudha. But the most decomposition reaction are carried out when heat is supplied this heat energy is indicated by delta. Irra caalaa decomposition katti goonu maalini heat fayyadamuudhaan decompose goona jechuudha. Heat anisa ho'aa irra supply godhuudhaan irratti apply godhuudhaan irratti gaggeessuudhaan decompose godhuu dandeenya. Heat isaan kan agarsiifnu maaliin agarsiifna? Bakka bu'een isaa delta mallattoo rog-sadee tanaanii delta jennaan jechuudha. Kanaanii fayyadamnee maal goona irra caalaa decomposition goona jechuudha. Symbol above arrow. The general form of equation a decomposition reaction. Decomposition reaction akkuma sirra mul'atu kanatti inni kun compound kana single compound kana decompose goone jechuun elementii takka takkatti akka deebisu kana elementii takka takka habba lama deebisnee jechuudha. Akkasumas sanii fi lamaa fi sanii olitti decompose ta'uu danda'a jechuudha. Plus JCT adda cabuu akkas cabaa deemuun decomposition reaction dha jechuudha. Tokko bakka lama boochuu. Where the reactant AB must be a compound. AB maal jedhama? Compound jedhama jechuudha. Akkuma isinitti himeti AB compound dha. In the product A in the B maaltu oomishame? A in the B tu oomishame jechuudha. Product ta'e. Element or compound ta'uu danda'a. Element yookaan compound akkuma isinitti hime element jechuun elementii takka compound jechuun elementiin lamaa fi sanii ol walitti dhufee compound taachuu waan ta'eef akkanatti dabaafna jechuudha. The simplest kind of decomposition reaction is when a binary compound decompose into element. Kana jechuun simple compound decompose ta'ee bakka lamatti decompose ta'uudha jechuudha. Elementii lamatti bakka lamatti dabaluuf fakkeenyaaf mercury dioxide a red solid decomposition when heated to produce mercury in the oxygen gas.
Similarly, a colorless potassium perchlorate decomposition to potassium chloride in the oxygen gas. Mercury is 2 mole of mercury oxide using if decompose gone heat fayyadamne ilaalammaasti mallattoon tun maal inni reef deltaan tun heat dha jechuudha. Heat kana fayyadamuudhaan decompose 2 mole of liquid mercury oxygen gaasitti maal ta'e decompose ta'e jechuudha. Decompose tun bakka lamatti akkatti adda ba'uudha jechuudha. Compounding kun elementii lamatti adda ba'u. 2 mole of calcium perchlorate. 2 mole of calcium perchlorate delta heat fayyadamuudhaan 2 mole of calcium chloride solid plus 3 mole of gas oxygen itti hadda beekuni baljama decomposition jechuun the process of one compound break down into 2 or more elements or simple compound itti dabaasu maal jennaani decomposition reaction. Experimenti mana barumsaa keessatti jirutti kana ilaaltanii inni sadaffaan type 3 inni type 4 dha. Type 3 single displacement reaction yookaan ammoo replacement. A reaction in which one element displaces in which one element displaces another element from compound known as single displacement or replacement reaction. Elementii tokko elementii biraatiin bakka buusuun maal jedhama? Single displacement yookaan replacement maqaan lachuu kanuma isaati akkana jenneeti adda baafnaa jechuudha. Such a reaction is represented by the following general form. Formi lamaan kanaan addisni baachuuma. If A is metal, A kun yoon fi metalii ta'e, it will displace B to form of AC. Bakka maaliif buufna? Bakka B kana A buufna. Yoon fi A kun metalii ta'e bakka B buusuudhaan AC taachuu bakka B buusni AC taa. B'n kophatti hafaachuu gahan. A is more active element than B. A nama B darra maalirra active dha jechuudha. Sibiila active dha. Waan ta'eef maal godhaa? B ni haasaachuu. Waan irra active ta'eef B ni haasaachuu. B haasee bootaa isaa qabataa yeroo kana maal jennaani active element is A. Okay. Kana keessatti illee akkam akka ta'e waliin ilaallu. If A is non-metal, N yoon fi non-metal ta'e, it will displace C to form AB. Bakka eenyu bu'aa? Bakka C bu'aachuu. Bakka C bu'aachuu N. Provided A is more active non-metal than C darra maalimma? Active dha jechuun non-metalii C darra activity. In generally, a more reactive element displaces a less reactive element forming compound. Elementiin baay'ee reactive ta'e tokko bakka maalii bu'aa? Less reactive elementii bu'aachuu. Elementii active hin ta'in bootaa isaa bu'aachuu. More active bakka less reactive bu'aachuu. Fakkeenya example of single displacement reaction or replacement. Replacement jechuun bakka buusuu waan ta'eef bootaa replacement gonaachuu as keessa ilaalla. Tokkoffaa sirrii qabadhaa. Tokkoffaan active metal displace hydrogen from acid. Active metalin bakka hydrogen acidii bakka ni bu'aachuu. Bakka hydrogen acidii bakka ni bu'aachuu. Elementiin yookaan ammoo sibiilli nuti active dheennu active hatee bakka maaliif bu'aa? Bakka hydrogenii acidii keessa jiru. Akkamifaa? Hydrochloric acid, bromic
sorry, bromic acid, elementoota asiidii hydrogenii qabu kana bira bakka kana active metalliin bu'uu ni danda'a jechuudha. Reactive metal such as warroota reactive metalii ta'an active warra ta'an potassium, calcium, sodium, zinc isaan kun active metalii dha jechuudha. Bakka hydrogenii gaazii warra bu'uu danda'an from dilute acidii ta'anii bakka hydrogenii bu'uu warra danda'anidha. Eenyufaan potassium garee takkaffaa, calcium garee lammaffaa, sodium garee takkaffaa, zinc elementii transition elementii keessatti argamaa zinkiin. Isaan kun bakka hydrogenii asiidiidha bu'uu ni danda'an jechuudha. For example, zinc in active metal. Zinc active metal in the displace hydrogen from hydrochloric acid but copper metal not do. Ammasitti hydrogeniin zinkiin boota hydrochloric acid kana hydrogen irra malee active. Hydrogenii asirraa kaasee bakka isii tana qabataa jechuudha. Zinkiin maaliif active hydrogen irra waan ta'eef ni kaasaa jechuudha. Kaasee bakka isaa bu'aa zinc chloride hydrogen gas ta'a jechuudha. Akkasumas batiyee koopariin meetaalii maal godhuu hin danda'u? Hydrogenii kaasuu hin danda'u. Kanaan maal jennaa? No reaction. Reaction as keessatti maali? Hin jiru jechuudha. Koopariin hydrogen irra less reactive dha jechuudha. Ammasitti wanni isin eegaluu qabu less reactive dha jechuudha. Inni lammaffaan reactive metal such as potassium, calcium, sodium react vigorously with water to displace hydrogen atom. Isaan kun baay'inaan maalii wajji wal nyaatanii bishaan wajji react ni ta'an jechuudha. Sodium, calcium, potassium, calcium, sodium react vigorously with water. Bishaanii wajji baay'inaan waan wal nyaataniif jabinaan waan wal nyaataniif soodiyemiin hydrogenii takka kaasaa jechuudha. Hydrogenii takka kaasee bakka isaa bu'aa jechuudha. Hydrogenii kaasee bakka isaa bu'aa jechuudha. Akkasumas calciumiinis hydrogenii kaasee bakka bu'aa jechuudha. Irra maali? Reactiveidha waan ta'eef wal nyaatinsa gaggeessuu waan danda'aniif. More active metal displace a less active metal. Sibiilli more active haa ta'u bootaa less active ni bu'aa jechuudha. Zinc displace copper from copper disulfate solution. Zinkiin copper irra maali? Akkuma reefu jennetti zinkiin hydrogen irra active. Copperiin hydrogen irra active miti. Kanumaafuu zinkiin copper irra active waan ta'eef bootaa copperii kana kaasee bootaa isaa bu'aa jechuudha. Akkasumatti zinkiin asii dhufee copperii kaasee bootaas copperii qabatee zinc sulfate copper gaazii deebi'aa jechuudha. Copperitti deebi'aa jechuudha. Iron displace copper from copper disulfate solution. Solutiona copper sulfate solution kana keessatti ironiin bootaa copper bu'aa jechuudha. Iron illee copper irra maali? Active dha jechuudha. Akkuma asirra mul'atutti ironiin bootaa copper kana bu'ee iron sulfate copper ta'a jechuudha. Solutionni kana fakkaata. Solutionni isa kana bootaa isa kana as keessatti irra kaasee bu'aa jechuudha. Amma ironiin isa kana. Solutionni kun guutuun ammoo copper sulfate dha. Solutionni guutuun mul'atu kun copper sulfate. Yeroonii fi ironii finnee keessa put goonu ironii mismaara kana gizee keessa put goonu copperii guutumattuu ni gadhiisa. San boodarra warri sulfate as keessa sulfatiin akkana jijjiira. Sulfatiin as keessa sulfatiin akkana faffacee jira. Eenyu jalqabatee copper sulfate
wal qabatee kana jira. San booda ayiraniin kun yeroo ayiraniin dhufee koppariin keetii salfeetiin ayiran irra wal qaqqabataa jechuudha. Kun amma ayiran salfeetiidha jechuudha. Bootaa maaliif bu'ee? Bootaa koppariif bu'ee jechuudha. Koppariin amma as keessatti immoo koppariin salfeetii hojii jira. Asitti immoo ayiraniin salfeetii hojii jira jechuudha. Bootaa koppariiti ayiraniin bu'ee jechuudha asitti. Tanaafi bifti jijjiirame jechuudha kanallee. Replacement of copper by iron metal from copper sulfate solution. Exercise hunda hawajjin daleenyu ta'a. Achuma keessatti kanallee isin hojii daleenyaa isin keessaa yaalaadha. Gamanumaan double displacement reaction. A double displacement reaction is a reaction in which two compounds react together to form two new compounds by exchange of positive and negative ion each react. Double displacement jechuun reactionii compoundoota lamaa jiraachuu react kan godhu compoundoota lamaatu wal nyaataa jechuudha. Compoundoonni lamaan kun yeroo wal nyaatu compoundootuma akkasii lama haaroo uumaa jechuudha. Maaliin? Ayonii isaa pozitiivaa fi negatiiv ayonii wal jijjiiruudhaan maal uumanii? New compound biraa uumanii jechuudha. Such a reaction also known as double displacement reaction, double displacement or metathesis jedhama jechuudha. Metathesis yookaan double replacement lamaanuu kan bakka wal bu'u jedhama jechuudha. This type of reaction can be written in the following general form of equation: A B plus C D to form A D plus C B jechuun compoundidha. Kunis compound san booda wal nyaatanii compoundoonni nama amma sodium plus chlorine minus plus water yoo ta'e plus minus hydrogen yeroonii fi elementoota negatiivaa hojjetaa'u pozitiiva ta'a. Yeroo elementoota pozitiivaa hojjetaa'u akka negatiivatti ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanumaafuu hydrogeniin amma nam meetaalii oggulan meetaalii hojjetaa'e akka meetaalii ogguu meetaalii hojjetaa'e kan meetaalii jechuudha hydrogeniin. Kanumaafuu ayonii pozitiivni soodiyeemiin eenyu wajji negatiiv kilooriinii wajjin. Kilooriiniin negatiivni hydrogenii pozitiivii wajjin. San booda kam ta'a? San booda sodium chlorine plus hydrogen chloride ta'a jechuudha. Akkanatti ayonii isaarra dhaabbannee exchange goonaa jechuudha. Double displacement jechuun adeemsa kanaa jechuudha. The two soluble compound sulfuric nitrate and sodium chloride react to form an insoluble participate of sulfuric chloride and soluble sodium nitrate uumaa jechuudha. Amma sulfurin plus 1 sodium minus 1 jechuun nitrating. San booda sodium plus 1 chlorine minus 1 exchange yeroo godhu sodium sulfur chloride solid nitrating sodium wajjin sodium nitrate ayonii isaarra dhaabbannee wal jijjiiruu dandeenya jechuudha. Isaan kun wal nyaatanii soluble gize ta'an warroonni pozitiivaa negatiivaa wajjin negatiivni pozitiivaa wajjin akkanatti ta'a jechuudha. Gize eega wal nyaatan booda. When aqueous solution of beryllium chloride in the disodium sulfuric react, a
precipitate of beryllium sulfate is formed. Amma inni kunis +1 minus plus minus. San booda exchange godhanii ayinii isaarra kan dhaabbachuudhaan kun beryllium wajjin chlorine sodium wajjin kana uumanii jechuudha. When dilute hydrochloric acid added to sodium carbonate double displacement reaction yookaan metathesis take place in this reaction carbon dioxide gas uumaa jechuudha. Carbon dioxide uumaa jechuudha. Isaan hydrochloric acid sana sodium carbonate sana gisee wal nyaatan sodium chloride water carbon dioxide uumanii jechuudha. Kunis maaliini ayiniin isaanii wal jijjiiruudhaan amma inni kun hydrogenii chlorine kana wajjin yeroo wal nyaatu hydrogeniin oksijiinii asirraa takkanii fudhataa san booda maal ta'aa carbon dioxide ta'aa jechuudha. Akkasii dhufee jechuunis example bakka takkatti daleenyaa paartii 4 keenya sir dhaabbataa paartii 5 oxidation reduction reaction kajoo balinaan wajjin darlutaa arraaf nugaa